Akkam jirtu kabajamtoota fardoftoota madda nageenyaa oduun sinittimaa oduu waliin anumal sabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa magaalaa Qalloo keessatti walgahii sababa ajjeefamuu Ahmed Sa'idiin walqabatee gaggeeffameen bulchitoonni godinichaa manguddoo magaalaa Qalloo sheekolee dargaggeessa arrabsaa akka oolan siniif gabaasnee turre. Walgahii guyyaa kaleessaa sana booda namoonni 5 qabamanii hidhamuu maddi keenya himee jira. Namoonni qabaman kun haadha manaa Ahmuyyee Hussein manguddoo umriin 70 keessatti kan argamu yoo ta'u walumaa galatti namoonni 5 hidhamanii jiraachuu mirkaneeffannee jirra. Walgahiin kun osoo addaan hin cinne guyyaa har'aas magaalaa Maqalloo kana keessatti gaggeeffamaa oole. Qabiyyeen walgahichaa nama Ahmed Said ajjeese ifa baasuu kan jedhu ture. Namoota hedduu maatii Ahmed Said dabalatee walgahicha irratti dhiyeessanii sobaan namni ilma keessan ajjeese Ahmuyyee Hussein kan amma waboo ofiin jedhee muka keessa jiru. Kana jechuun ummata sobanii gosa jara kanaa walitti buusuuf akka deeman maddi keenya keessoo sanirraa nu himee jira. Kana malees eeganaa nama mootummaa maqaa balleessu ajjeesuu tahee hidhee qeensa irraa baasus duubatti hin jennu jechuun ummata doorsisaa oolan. Namoonni adda durummaa waan kana jedhaa oolan Ammii Muhee, Adam Muhammadee, Maammee nama jedhamu akka tahee gabaasni nu gahee jira. Dhaamsi achi irraa darbe akka jedhu ummanni keenya burjaaja'uu hin qabu, wal jajjabeessaa, qabsoo keessan akkuma duraatti itti fufaa jechuun ergaa dabarfatee jira. Oduu keenyatti aanu waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii guyyaa kaleessaa Salaalee keessatti fudhateen humnoota diinaa hedduu ajjeesuu kaan booji'uu ragaan agarsiisaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti injifannoo galmeessuu itti fufee jira. Bulchitoonni godina Walloo Ammii Muheetii fi Ahmed Hassan Yasuuf qawwee mootummaan federaalaa godina Walloof kamiseef raabse muraasa raabsuun kaan asii buutee dhabamsiisan. Mootummaan federaalaa godina Walloo kamiseetiif qawwee 500 ramadee ergee jira. Haaluma kanaan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa obbo Ammii Muheetii fi bulchaan godinichaa obbo Ahmed Hassan marii qaama tokko malee namoota hiriyaa isaanii ta'ee fi firoota isaanii ta'e qofa raabsuu isaanii ragaan qabatamaan achirraa nu gahee jira. Raabsan isaan aanotaaf raabsan hartummaa furseef qawwee 20 dawwee harawaa qawwee 20 baatee qawwee 30 jiillee dhummuugaf qawwee 20 raabsuun qawwee 500 keessaa tana qofa aanotaaf raabsanii kaan asii buutee dhabamsiisanii jiru. Oduu keenya gama birootiin yuunivarsiitii Asoosaa irraa barnoota gannaa xumuranii gara godina Matakkal galaa kan jiran barsiisotni 2 daandii irratti humnoota faashistii Amaaraan ajjeefaman. Akka maddeen keenya nuuf himanitti barsiisotni yuunivarsiitii Asoosaa irraa barnoota gannaa xumuranii galaa osoo jiranii humnoota waraanaa Amaaraan ajjeefaman. Maqaan isaanii Barsiisaa Zallaqaa Wiirtuu fi Dassaaleny Baqqalaa kan jedhaman yoo ta'u guyyaa har'aa fulbaana 22 bara 2021 bakka addaa gandaa mooxaa jedhamutti ajjeefamanii jiru. Ameerikaan haasaa gorsaa Abiy Ahmed balaaleffatte. Gorsaan Dr. Abiy Ahmed Diyaaqoon Daani'el Kibrat haasaa jibbiinsa namummaa kan nama amantaarraa hin eeggamne dubbate jechuun Ameerikaan balaaleffattee jirti. Dhimmoota hawaasummaa fi waliin jireenya irratti gorsaa Dr. Abiy Ahmed kan ta'e Diyaaqoon Daani'el Kibrat waraana mootummaa naannoo Tigraay fi federaalaa gidduutti adeemaa jiru ilaalchisee tibba darbe dubbii inni dubbate dubbii hamaa fi haasaa jibbiinsadha jechuun mootummaan Ameerikaa balaaleffate. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa US gaafa wiixata haasaa Diyaaqoon Daani'el haasa'e ilaalchisee yaada kennaniin dubbiin Diyaaqoonichaa haasaan jibbiinsa suukanneessa fi fudhatama hin qabnedha jechuun ibsuusaa AFP'n gabaasee ture. Diyaaqoon Daani'el Kibrat torbaan dura naannoo Amaaraa dhaquudhaan waltajjii humna waraanaa fi milishaa akkasumas uummataaf haasaa taasise irratti jara kana addunyaarraa qofa osoo hin taane qalbii uummata keenya keessas balleessuu qabna. Kana dura bulgutu isin nyaata jennee ijoollee sodaachifnu. Kana booda maqaa jara kanaatiin daa'imman keenya sodaachisaa guddisuu qabna. Bineensa ta'uunsaa yoo hin himne lamuu akka nutti hin deebine gochuu dandeenya jechuun dubbii inni dubbate mata duree marsaa hawaasummaa ta'ee ture.
Diyaaqoon Daani'eel Kibrat dhimmoota wal falmisiisoo fi eenyummaa sabootaa akkasumas amantaa xiqqeessan dubbachuun si'a baay'ee komii kana irratti ka'u yoo ta'u, walakkeessaa bara 2013 Dr. Abiy Ahmed mana maree irratti miseensa boordii dhaabbataa maxxansaa biyyattii taasisuun kaadhimamummaaf yoo filan miseensonni mana marichaa namni kun ilaalcha madaalawaa fi walqixa kan hin qabne akkasumas jibba saboota cunqurfamoo waan qabuuf kaadhimamuun isaa sirrii miti jechuun mormuun isaanii ni yaadatama. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kana fakkaata. Oduun biyya alaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Oduu biyya alaa keessaa Doonaald Tiraamp intala obboleettii isaanii fi gaazexaa New York Times himatan. Pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp intala obboleettii isaa fi gaazexaa New York Times gabaasa sagantaa gibira amanamaa hin taane irratti hirmaataniiru jechuun himatuun walqabatee himannaa irratti bananiiru. Intalli obboleettii isaanii Meerii Tiraamp fi gaazexeessichi sanada iccitii tahee argachuuf jecha shira balaa qabaachuu danda'u xaxaniiru jedha. Aadde Meerii nama ganna 56 yoo taatu waliigaltee sanada akka hin saaxillee ishee dhorgu cabsiteetti jedha himannichi. Kitaaba ishee bara 2020 baheen maddi odeessaa kanaa ishee akka taate beeksisteetti. Tiraamp kan kanaan dura dhimma kitaaba intala obboleettii isaanii irratti bahe irratti deddeebiin haalaa turan. Kitaaba akkatti maatii koo nama balaa baatu addunyaa kanaa guddisan jedhu kanas akka hin maxxanfamne yaalanillee otoo hin milkaa'in hafeera. Manni murtii gaazexeessitoota New York Times Susan Keer, David Brosten fi Russell aadde Meerii qunnamuuf waliin hojjechuu lola dhuunfaa Tiraamp miidhuuf fayyadaman jechuun himateera. Tiraamp miidhaan irra gaheera. Kanaafis beenyaa doolaara miliyoona 100 gadi hin taane barbaadaa jedheera. Dr. Tedros Adhanom dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan World Health Organization marra lammeessuuf akka hoogganan mootummaan Jarman irraa deeggarsa argatan. Ministeerri fayyaa Jarmanii Jens Saafas Jarman Dr. Tedros akka deeggartuu himanii biyyoota kanallee ministeera fayyaa duraanii Itoophiyaaf deeggarsa akka kennan gaafataniiru. Biyyootni michuus Dr. Tedros akka deeggaran affeerraa jechuun ministeerri kun Reutersitti himaniiru. Dr. Tedros biyyoota dhaabbata addunyaaf arjooma olaanaa kennan keessaa tokko kan taate Jarman irraa deeggarsa argachuun carraa filamuu isaanii ni guddisaa jedhameera. Dr. Tedros lammata aangoo kanaaf akka dorgoman ifatti beeksisuu baatanillee Reuters garuu kaadhimamaan ta'uu isaanii maddi dhimma kanaaf dhiyeenya qabu eeruun gabaasee ture. Yeroon biyyoonni nama hoogganan World Health Organization ta'uuf yaada itti dhiyeessan torbee kan xumurama. Jarman dura Dr. Tedros akka filaman deeggarsa kennitus Itoophiyaa dabalatee filamuu nama kanaa kanneen mormanis jiru. Sa'aatii 9 dura Biden madda suuraa Reuters pirezidaantii United States Joe Biden haasawa yeroo jalqabaaf yaa'ii waliigalaa United Nation irratti taasisaniin addunyaa gamteeshee akka cimsitu dhaaman. Pirezidaantiin wayita dhimma Afgaanistaan keessaa ba'uu irratti qeeqamaa jiranii fi waliigaltee humna waraanaa galaanarraa ilaalchisuun Faransaay waliin wal dhabdee keessa jiranitti haasaa tokkummaa faarsu taasisan. Bara 2024tti baasii jijjiirama qilleensaa to'achuuf baasan dachaan akka dabalanis waadaa galaniiru. Ijaarsa dimokiraasii fi dippiloomaasii biyyoota akka deeggaran kan himan pirezidaantii Biden addunyaan akkaataa kanaan dura ta'ee hin beekneen waliin hojjechuu feesisaa jedhan. Garaagarummaa fi waldhabdee gosa kamiyyuu yoo qabaanne biyyi daandii guddinaa fi nageenyaa irra jirtu kamuu deeggaruuf qophiidha jedhan.